Okay, daawwattoota kiyyaa gaafiin 21ffaan baay'inaan gaafii gabaabaa waan ta'eef ibsa baay'ee waan barbaanneef taa'ee isiniif barbaada, deebisii barbaada. Isin immoo laaltanii deebisaa guuttachuu qabdan jechuudha. Okay, gaafii 21ffaan maal jedha? After you complete this original exam, you can dash learn in any language channel. Dash study at your home. That is your choice, or that is yours. I mean, the choice is yours. Filannoon keetedha. Kanaaf filannoon isin nu kenname jiraate yookaan immoo nu kenname grammar keessaa is about conjunction. Conjunction keessaa immoo subordinative miti is about correlative conjunction jechuudha. Correlative conjunction means the word is that go within two words. Akkasuma immoo jechoota lama lama waan deemu jechuudha. Fakkeenyaaf both and either or, neither nor, not only but also kun himatniyyuu correlative conjunction maqaan jira jechuudha. Kanaaf ennaan Gafi kanaaf gaabinaan kan ta'u deebiin isaa after you complete this original exam you can dash. You can either learn in any language channel or study at your home. The choice is yours. Eshi both endan lameenuu faayidaan isaanii wal fakkaataaf waa lameenuuf keessa qabachuudha. Kun ammoo gaafii maadhaa lamaan keessa tokko jechuudha. Waa lama keessa yoo ministirii fudhattee irraa baate yoo barbaadde mana keetti dubbistaa yoo barbaadde ammoo mana barumsaa deemtee barattaa jechuudha. Kanaaf ennaan either or filannaa jechuudha. Deebiin isaa B ta'a jechuudha. B jechuun either or jechuun one of the two jechuudha. Lamaan keessa tokko jechuudha. Neither nor jechuun ammoo none of them lamaanuu kan hin taane jechuudha. Neither nor jechuun lamaanuu kan hin taane jechuudha. Either or jechuun ammoo B ammoo lamaan keessa tokko jechuudha. Kanaaf deebiin keenya maalidha? B ta'a jechuudha. Diilleen ta'a jechuudha. Kan itti ammoo it is getting very dark. Baay'ee dukkanaa jira. Please dash the lights. Maaloo ifaa ibsa jechuudha. Mee kan isaas kan barbaadamu dukkanaa jira. Please dash the light jechuudha. Kanaaf deebiin isaa get of the light ennaan ifaa ibsa jechuudha. Deebiin isaa A ta'a jechuudha. Deebiin sadaffaan immoo you dash help your parents before and after school. Okay, dash warra kee gargaaru qabda mana barumsa duraa fi mana barumsa boodatti jechuudha. Yookaan immoo eega barattee fi osoo hin baratin duratti warra kee gargaaru qabda. Kanaaf A should to, B must, C must not, D don't have to dha. Kanaaf deebiin isaa you must help your parents before and after school. Warra kee mana barumsaa fi mana barumsaa duratti yookaan immoo mana barumsa duratti fi mana barumsa boodatti gargaaruu qabda jechuudha. Okay, gaafii 24ffaan maal jedha? In which one of the following words the prefix an is unattached correctly? Gaafiin 24ffaan waa'ee prefixii fi suffixidha. Prefix jechuun jechoota duratti negative akka godhan itti fayyadamnudha. Deebii ammoo suffix jechuun immoo dhumarratti kan dabalamu jechuudha. Fakkeenyaaf agree yoo inni tokkoffaan A ta'uu hin danda'u. Maaliif A ta'uu hin dandeenye? An disagree jechuudha. Yoo prefix jechuun waannee maa guna disagree naa jennu malee an agree hin jennu. B'n ammoo possible jedha. Impossible ta'a malee impossible hin jedhamu. C'n ammoo expressive jedha. Expression ammoo inexpressive jennu malee unexpressive hin jennu jechuudha. Kanaaf prefixi un yookaan ammoo ani kan dabalatu kaminni D available and unavailable naa jechuudha. Kanaaf innaan Din prefixi fudhata jechuudha. Deebiin isaa maalis kanaaf deebiin isaa D ta'a jechuudha. Gaafii 25ffaan ammoo maalidha? Vocabulary from textbook dha. Kitaaba keessan irraa gaafii bahee jechuudha. Comparison to dha jechuudha. Gaafii 25 gaaf 30 tokkoffaan maal jedha? 25ffaan there is dash of water in our town. People are asking the concerned Benny where to get the water jedha. Kun akkaataa gaafii hubattee gaafii isaa ilaalte hima kanaaf kamtu galattee guutuuneetu jechuudha. Kanaaf A maalidha? Scarcity, B plenty, D adequate and D variety dha. C adequate, D variety dha. Kanaaf variety, adequate, plenty kunniin martuniyyuu sinamii walii tokko wal fakkaatu jechuudha. Kanaaf deebiin isaa walumaa galatti maal ta'a? Scarcity ta'a jechuudha. Maaliif ennaan there is scarcity of water in our town. Naannoo keenya hanqina bishaanitu jira jechuudha. People are asking the concerned body where to get the water. Okay? Namoonni ni gaafatanii nama dhimma isaa ilaalfachuudha. Eessa akka bishaan argamu jechuudha. Okay. Kaitaan ammoo 26ffaan maalidha? We need to conserve our natural resources. It is everybody's duties. The meaning of conservation dash. Okay, we need to deebiin isaa walumaa galatti A destroy balleessuudha. B demolish sunillee tokkumaa balleessuudha.
D terminate tokkuma ta'a jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a? Deebiin isaa C protect. Conserve jechuun hiikaan isaa protect ta'a jechuudha. Maaliif jennaan eeguu qabnaadha jechuudha. Protect ittisuu qabnaa jechuudha. Akka resource yookaan immoo wanni uumamaa kana resource uumamaa kana maal gochuu qabna? Ittisuu yookaan immoo tiksuu qabna jechuudha. It is everybody's duty jechuudha. Dirqama nama hundaati jechuudha. Kanaaf deebiin isaa C ta'a jechuudha. Kan itti aanu immoo where do you usually dash the new year? Okay, waggaa yeroo baay'ee waggaa haaraa isa dabarsiteedhaan at home or outside home mana dabarsitamoo mana keetiin ala yookaan immoo biyya alaatti jechuudha. Kanaaf bakka kanatti kan galu maalidha? Where do you usually celebrate the new year? Jedhamoo dance jechuudha moo visit moo and see jedha. Kanaaf ennaan deebiin keenya maal ta'a? Where do you usually celebrate the new year? Okay, yeroo baay'ee waggaa haaraa eessatti dabarsite jechuusaa deebiin isaa maal ta'a? Ata jechuudha. Okay, where do you usually visit the new year? Okay, waggaa haaraa yeroo baay'ee eessa daawwatta sun ta'ini kan amma eessatti dabarsitaadha. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a? Celebrate jechuudha. Kan itti aanu immoo you should submit dash assignment to your teacher so that he can easily read and correct it. Kanaaf deebiin isaa you should submit jechuudha. Waa'ee kun model verbidha. Waa'ee model verb fuulduratti ni baranna jechuudha. Unclear. Okay, dash need C vague D new jedha. Kanaaf you should submit dash assignment to your teacher so that he can easily read and correct it. Deebiin isaa A ta'a. Okay, you should submit unclear assignment to your teacher so that he can easily read and correct it. Kanaaf deebiin isaa vague jechuun wanta ifa hin taane jechuudha. D ammoo new jedha. B ammoo ni jedha. Kanaaf ennaan deebiin isaa A unclear jechuudha. Okay, kan itti aanu immoo question number 29 deebiin sagalaffaa maalidha? My grandfathers always advised me to be kind and dash what I have to the poor. Kanaaf deebiin isaa my grandfather always advised me to be kind and share what I have to the poor. Okay, kanaaf deebiin isaa maal ta'a? Deebiin isaa C ta'a jechuudha. My grandfather always, okay, akayyuun kiyya yeroo hundayyuu na gorsanii advise me to be kind akka nama gaarii ta'u yookaan immoo nama beekaa ta'uu fi and share akka akkasumas immoo waan qabu namaa kennu jechuudha. What I have to the poor, wanta qabu hiyyeessaa kennu jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a? C ta'a jechuudha. Gaaffiin soddommaffaa maalidha? He has used his mobile for about 8 years because he takes care of it and puts it A or an dash place. You see guys, so he has used his mobile for about waggaa 8 mobile isaa qabateedha because sababni isaadha he takes of it by eegaa sirrii jabeeffata jechuudha and puts at what safe place jechuudha. Bakka safe ta'a jechuudha. Bakka of eeggannoo qabu ka'a jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a? C safe ta'a jechuudha. Okay, kanatti aansa immoo section 2 is about reading passage 1 jedha. Passage kana dubbisaati. Wanni isaa deebii isaa deebisuu dandeettan isin akka jiru waan ta'eef dubbisuun yeroo baay'ee waan gaafatuuf isin ofumaa keessatti dubbifadha. Okay, wanni isin beeku qabdan garuu as keessatti immoo jechoota akka eat jedhanii bool ta'anii jira saraaramanii jiran kanneen fakkeenyaaf the living room does not look good jedha. Egaa immoo garanti hima lama yeroo maru full stop wanta malee it looks bad without a carpet. Kanaaf eating kun asitti maal agarsiisa masittam? Eating kun bakka kanatti kan agarsiisu the living room kan agarsiisa jechuudha. Kanaaf himi tokko bakka tokko ka'ee bakka dhumaa yoo ga'ee eegas bakka sana irraa zayi ite dhiyoo ka'ee hima isa duuba point irraa ka'ee san ibsa jechuudha. Kanaaf gaafii kanniiniif yookaan ammoo passage kanniiniif dubbisaati deebisaadha. Fakkeenyaaf 31ffaan akkaataa passage kanatti maal jedha. Kanaaf B deebisaa ta'a. Kanaaf dubbisaas wal maagalatte jechuudha. Kan itti aanu immoo kalarsii ta'a. Itiin paragraaf tokkoffaatti maal agarsiisa? Fakkeenyaaf paragraaf tokkoffaatti the living room does not look good jedha. Kanaaf it looks bad without a carpet. Kanaaf passage tokkoffaan keessatti itiin maal agarsiisa jechuudha? Itiin D the living room agarsiisa jechuudha. The living room agarsiisa. Kanaaf akkasumas immoo kaafellee 34 35 36 dubbisaa ofumaa keessan deebisaa kun akkaataa paragraaf dubbisanii deebisuu bichaadha. Ulfaata fakkaata malee baay'ee salphaa jechuudha. Okay, gaafiin itti aanu immoo gaafii section 3 sentence comprehension jedha.
Gaafii 37 maal jedhaa 37ffaan Feenet is 60 years old. Rabbirraa is 60 years old. Isaan lameenii waggaa 16 kanaaf isaan lameenii wal fakkeessu maal jechuudha gaafii kun akkas na fakkaata. Okay, and Feenet is older than Rabbirraa hin ta'u. Being Rabbirraa is not as old as Feenetidha hin ta'u. Feenet is younger than Rabbirraa hin ta'u. Deebiin isaa D Rabbirraa is as old as Feenet jechuudha. Maaliif jennaan isaan lameenii Feenet is 60 years old jedha. Rabbirraa is 60 years. Isaan lameenii waggaa 16 jechuudha. Kanaaf jennaan Rabbirraa is as old as Feenet jechuudha. Umrii Rabbirraatiif umrii Feenet wal qixaa jechuudha. Okay, gaafii itti aanu immoo Gammachuu is very sick. Gammachuu is very sick. He cannot come to school. Gammachuun baay'ee dhukkubsata. Kanaaf mana barumsaa dhufuu hin danda'u. Kanaaf jennaan himni kana fakkaatu yookaan immoo gaafii kanaaf deebii kamtu taaka'edhu. Tokkoffaa Gammachuu is very sick. Baay'ee dhukkubsata because he cannot come to school. Sababni isaa hiikaa hin qabu. And Gammachuu is very sick, but he cannot come to school. Garuu mana barumsaa hiikaa hin qabu. Okay, see, Gammachuu is very sick. Gammachuun baay'ee dhukkubsata. Therefore, kanaafuu he cannot come to school. Kanaafuu mana barumsaa dhufuu hin danda'udha. Mee ilaallaa. Diin Gammachuu is very sick. Gammachuun baay'ee dhukkubsata. Yet he cannot. Kanaaf jennaan deemisaa maal ta'a? Deemisaa C ta'a jechuudha. Gammachuu is very sick. Gammachuun baay'ee dhukkubsata. Therefore in result yeroo baay'ee maal agarsiisa? It shows, it expresses, it is about result. Waa'ee kana bal'inaan viidiyoo shiitii bara 2012 irratti ni dalagaa achitti na hubattan. Okay, akkasumas immoo passage reading passage 2 irratti illee ammas waa'ee passage dhufee jira. Kanaaf dubbisuu qofa ammallee deddeebisin tima passage dubbistanii deebii isaa guutuu qofa. Kunillee wanni baay'ee sin dhibuu hin qabu. Kanaaf fakkeenyaaf passage kun tokkoffaan deebiin isaa what are bees dha. Bees are akkanatti deebisuu dandeetta. Insect jechuu dandeetta. Dubbistanii deebisuu dandeettan passage isa salphaa waan ta'eef jechuudha. Passage lamaffaa irratti deemiin maal agarsiisedha? Deemiin fakkeenyaaf passage lamaffaa maalidha? The bees live in many places. They live in Africa, Australia, Europe, North America, and South Africa. The only continent that bees do not live is Asia. The way it is called most of the time, bees are very, nice to humans. If you do not bother them, they will not bother you. Have fun watching the bees system. Kanaaf paragraph lamaffaa keessatti deemiin maal agarsiisa? Deemiin maal ima BC waa'ee BC haasaa jechuudha. Kanaaf jennaan deemiin isaa maal ta'a? Bees ta'a jechuudha. What is the stranger used for to defend against enemy jedha. Deemiin isaa B afurtamii tokkoffaan B ta'a. Afurtamii lamaffaan ammoo bees can fly. This means bees can move through the area. A ta'a. Kun waa baay'ee hin barbaadu. Snap dig the ground lafan qotu can see B can see very far fageenya irraa baay'ee argaa. Akkasuma bees can swim through the water jedha. Kun ta'u jechuudha. Okay, bees do not live in Antarctica. Akkaataa passage kanatti passage dhumarratti akkas jedha. Antarctica keessa hin jiraatu malee bakka biraa keessa. Why don't live in Antarctica? Dubbisa paragraphy. Okay. Gaafiin afurtamii afuraffaan ammoo which one of true according to the passage jedha. Bees don't live in many places. Yes. Paragraphy lamaffaa keessa jira. Deebiin isaa B ta'a kana jechuudha. Bees do not live in many places jechuudha. Bees bakka baay'ee jiraachuu hin danda'udha. Akkaataa paragraphy jechuudha. Okay, gaafii afurtamii shanaffaan how are you? It is speaking section idha. Afurtamii shanii afurtamii haga shantamii sadii jira. Okay, akkaataa dialogiitiin dhiyaate. Okay, kennaaf and hundaa ol jira. Kennaaf jechuun kennaaf jedhee how are you jedhee gaafatee jira. Namichoon hundaa ol maal jedhee ibsa dash thank you. I'm very well thank you. Deebiin isaa gabaabinaan maal ta'a? B ta'a jechuudha. Okay, good evening, nice to meet you. My name is Sundiba. Kanaafuu B ta'a jechuudha. Okay, aftermi jaffa maidha receiver and caller da. Okay, receiver jechuun kan bilbila kaasu, caller jechuun nama dawwala jechuudha. Hello jedhee dash please jedhee jechuudha. Hello, may I ask who is calling? Kuni waa'ee spoken keessatti baay'inaan ni baranna. Kana deemsa gaabinaan yeroon fixu baata jechuudha. Aftermi torofaan ammoo gabbisaa fi ladies wajjinaa ta'ee gabbisaan maa jedheeni what do you think about our new English textbook? Naan ladies maa jedhee dash I like it so much baay'ee jaalladha jechuudha. Kanaaf naan I think it is great. Okay, I don't think it is good in jedhamu baay'ee jaalladha waan jedheef I like it so much waan jedheef yaada positive waan deebseef nullee positive soqomna. I agree with you in ta'u to me it is so bad. So the answer is I think it is great. I like it so much. Deemsa data jechuudha. Kaaftam sadeetaffaan immoo excuse me teacher dash. Okay, let me explain that is more detailed. 9 can you help me? Excuse me teacher, can you help me? Okay.
May I go outside? Okay, okay. Could you clarify what you say, please? Okay, let me explain that more. Okay, deebii isaa sii ta'a jechuudha. Okay. Aftamii sagalaffaan maal jedha? Teacher student barataaf barsiisaa wajjin haasa'ee dash in the future jedha. I want to be a pilot jechuudha. Future vision isaa yookaan immoo fuulduratti maal akka ta'u gaafachuu barbaada. Akkamitti gaafata afaan Ingiliffaatiin? What did you do? Maal dalaydee? What do you like? Maal jaalatta? What are you doing? Maal dalagatta? What would you like to be? Yes, this is the correct answer for question number 49 is say that what would you like to be? Fuulduratti maal ta'uu barbaada? What would you like to be in the future? Nan, I want to be a pilot. Question number 50 say that do you like playing football? Kubbaa taphachuun jaalatan nan kuni tensi do you like playing football? Yes, I do. Yes, I am. No, I don't. Okay, no, I am. Yes, I do. Okay, yes, I do. You like it? Okay, deebiin keessaa maal ta'a? Okay, yes, I do ta'a. Question number 50. Yes, I am jedhamu. No, I don't jedhamu. I mean, no, I am jedhamu. Okay, almost the seedling. No, I don't. Do you like playing football? None. No, I don't. Seedling deebii fakkaata. Maraafiyyuu isin akka eetti qabadha. Maybe dongora ta'uu danda'a. Lameenuu yes no question waan ta'eef kuni do you like playing football? Yes, I do. No, I don't. No, I don't. No, I don't. Okay, good. Gaafii shantamaffaa maal jedha? Gaafii shantamii tokkoffaa, I'm sorry. Here is a conversation between Aster and the Lamrot. Haasana balamaati. Gannat is one of the clever girls in our classroom. Lamrot maate dash even she can write her name correctly. Kanafiyyuu Gannat is one of the clever girls in our class. Nan Lamrot maateen I totally disagree with you. Even she can't write her name correctly. Also yeroo keenya fitin deebiin isaa kanallee aataa maaliif ennaan I totally disagree with you. Siin wajji galuu hin danda'etteen maaliif ennaan even she can't write her name correctly. Maqaa isheetu sinnaan barreessuu hin dandeettu jechuudha. Kanaaf waliin galachuudha. Kunni martuu agree agarsiisa jechuudha. Walii galtee agarsiisa BCD jechuudha. Okay, shantamii laffaa my friend you dha. It is very cold inside dash outside. Okay, yes, let's go jechuudha. Mana keessa baay'ee qorra alaabaan jechuu barbaadati. Kanaaf namichoolleen you maadhen okay, let's go. Okay, habaan jedhen jechuudha. Kanaaf where we go outside? No, shall we go jechuudha. Kuni polite words deebii isaa baata jechuudha. Gabaabina jechuudha. It is very cold inside. Shall we go outside? Can you see where do you go? Kanaaf deebii isaa maal ta'a? Be titled. Okay, question number 50 says that Ahmed, here is a conversation between Ahmed and Khalid. Hasa Ahmed if Khalid dutidi. Kanaf Ahmed Khalid marjed any dash been to Bali National Park and nine. No, I've never gone there, but I want or I wanted it. Kanaf National Park yookaan immoo Park Bali deemtee beektaa jechuudha gaafina jechuudha. It's about present perfect tense jechuudha. Why present perfect haasaa jechuudha. Kanaf have you ever been to Bali National Park deemtee bannaan? No, I have never gone jechuudha. Kanaf iyyuu maaliin deebisee akkasumas immoo present perfect deebisee jechuudha. Okay. Kanaf dheengadii yeroo isin barsiisu I mean kalee yeroo qabu isin barsiisu why tense irratti have you ever isin barsiisee jira akkasumas immoo gaafii irratti illee hadhalee reeftanillee blackboard irratti daa'ina jira have you ever illee gaafannaa jechuudha. Okay, question number I mean kayitaan ammoo deebiin isaa aataa jechuudha. Kanaaf paartiin shanaffaan ammoo is writing dha. Kana laaltanii deebisuudha 54 irraa oola jechuudha. Kanaaf kamsuriidha kamsurii hin taane kedhu laala fumaa keessanii sirriitti dubbisaadha seera waa'ee capitalization dha waa'ee punctuation waan ta'eef sunna qubeelati sunna tuqaalee waan ta'eef sirriitti ilaala deebisa. Kanaaf the teacher called Boru Nagesso Gammachuu and Fiqaadu deebiin isaa diita. Okay, barreeffamni kun immoo section 2 spelling dha. Sunna qubeessuu yookaan immoo qubeela jechuudha. Competition. Okay. Kanafumaa keessanii qomaan barreessa laala. Okay, deebiin isaa sita competition akkaataa barreeffama jechuudha. Kun sirrii miti. Okay, question number 56 ammoo wanidha orderidha. Kanaaf 56 language how many you speak kan jedha. Kanaaf the correct order of this word is come to sirriidha yookaan immoo sirreessaadha. Kanaaf deebiin isaa how many languages can you speak dha salphaadha kuni.
walumatti deebisuu jechuudha dura dursa eedee gaafiidha double education dura fiddee eegas ammoo auxiliary verb dura fiddee eegas ammoo subject eegas ammoo verb gootan jechuudha. Okay 57 shantamii torbaffaan maalidha kanaafuu deebiin shantamii jahaffaan aataa jechuudha. shantamii torbaffaallee dubbisa irra galchaadhi dubbistanii galchanii deebiin kanaa biitaa jechuudha. We held a meeting at our school last week. Torban dabre meeting gone. Egas ammo our meeting was addressed by our director and some of the teacher. Meeting gene organ kenna. Barsota kenan kan jil qawame fi akkasumas ammo duraba kenan jira. Egas ammo our director's speech was very interesting. Hase duraba kenna bay garedha. Egas ammo he spoke about the most importance of our school. Why hojii murasase dumarat ammo he said that our younger generation had to study hard. Kanaf deemisa baata. All right, now let's see question number 58. Okay, Gafin section 40 about letter writing. Why is in talayati Gafi lama Gafi sadi? Kanaf Gafin shantem sadi tafahamaira. Which part of the letter is missing in the place of number 1? Jira number 1 asiti gutama number 1 malto qaba greeting gida chingalu closing gida she's the body jira date guyya galu qaba demsa data. Okay, shantam sagalaffaan who wrote the letter? Xalayaan barreessedha dhumarratti barreessee jira. Xalayaan barreesse gara dhumaa kana arguu dandeettan jechuudha. Mi'eessoodha. Mi'eessoo barreesse jechuudha. Kanaaf okay, sorry. Okay, gaafin jaataffaan maalidha? What kind of letter is it? Kun lettering kun letterii waa'ee maalii jedha? Lettering kun letterii waa'ee hiriyyaati jechuudha. Akka asirra taasa'u Hiriyatti ilma barumsarraa olii barreessa jechuudha. Hi friend, it has been a long time since I wrote a letter for you. How are you getting on your study? I hope you are doing great. Kanaaf kuni xalayaa waa'ee hiriyyaati jechuudha. Kanaaf ennaan deebiin keenya gaabinaan maal ta'a? Deebiin keenya gaabinaan friendly letter ennaan jechuudha. Kuni friendly letter jechuudha. Kanaaf gaafiiwwan ministry bara 2013 kana fakkaata Amaariffaa ammoo yeroo biraasni dalagaa hadhaaf gaafii Ingiliffaa gaafii 60 jechuudha bara 2013 isinii dalagee qopheessee jira. Kanaaf gaafii kaniin irraa akka hubattanii bakka rakkoo qabu akka dawwaltanii yookaan nagaafattan yookaan ammoo comment irratti akka nagaafattan Abdii qaba waan beeku waan hanga danda'u isinii dalagee jira. Yeroo ta'an ammoo bara 2012 isinii qopheessa. Kanaaf bara baraan isinii qopheessa jechuudha. Gubbarraa gaddeema jechuudha. Kun ammoo 2013 jechuudha. Yeroo ta'an ammoo 2012 isinii qopheessa. Eegassi 2011, 2010, 2009, 8 akka isinii qopheessa jechuudha. Hanga gaafa ministiriin ga'utti na wajjin turaan affeeraa kiyya channel kiyya subscribe godhaa. Akkasumas ammoo barattoonni kutaa 12tiif yoo sheet argadhee isiniifan dalagaa sheet hin arganne waan ta'eef soqaa jira yoo argadhe isiniifan dalagaa abdiin eegadha isin jechuu barbaada jechuudha. Hadhaaf asuma dhaamnaa haasaa baay'ee isin dheeressee sa'aatii baay'ee isin wanni jedhe hanga inni tan waan isin fayyadu waan ta'eef sheetii kana keessatti barumsa baay'ee jira. Kutaa hattan hanga yuunivarsiitii jechuudha barumsa baay'ee yeroo explanation yookaan immoo ibsinee kennu. Kutaa 9ffaallee 10ffaallee 11ffaallee ibsa baay'ee qaba jechuudha. Gaafii giraamarii isin dalage kun martiniyyuu ibsa baay'ee qaba jechuudha. Kanaaf jajjabaadhaa dubbisaa isin jechuu barbaada. Ammaaf nagaatiin haa tura. Love you all.